jaartiin jaartiin nuudette iyya waliisiisa Oromoo liibii cufaa bakka jirtanii aslitti naa himaa. Marree ammootiin Mubaarak Musammaa fa'aatti himaa. Marree ammootiin maakii Orootti himaa. Jara warri sargii gaggeesse ammootiin waan kanallee haalaalanii haa arganii itti himaa iyya waliisiisaa. Biibiin argamu jenne abboo. Sheeka viidiyoo gaafa isin fuudhuuf jettan suufii keessanii sanuyyuu muramee abbaa kiyyatti erganii sheeka wayitittu kunoo suufii bittee fi fuute natti fuutu malee jedhee amma kunoo wal caqaacaqaa jirra maadharii nunatti aarte abbeen irratti fuusisu edda jette gudii nagootani teessaniifu. Ati dhiisi lafeetii biyya baqaa jirtaateetiifuu ammootiin ka biyya Kanaadaa Ameerikaa si baasanii abbee horruu qotataa lafa qabaa dinnicha galchuun haa fuudhuu dhiisi maaltu si ga'ee miti ati. Dhiisii jaati qabeenya maal qabda abbeetitti fuuta lafeetiyya. Dhiira moo dubartii isinii deesse? Roon, thank you. Ifa, thank you. Gurbaan Doktor Zaakirii maqaan isaallee Doktor Zaakirii Oromoon itti baaftee jirti jaabaraa nama. Mucaan lamootiin biyya alaatti baratallee Turkii kanatti barata. Mucaan dhiira argattanii? Dhiira arganne onni kiyya aslii kiyya maal karakkaru edda? Laa jechuun ilmi hangafaa dubartii fa'aa ta'e ni hima hundu. Maal dubartiillee nuu kenne rabbiin alhamdulillahi jechuudha. Osoo dubartii argataniillee bareeduma dubartii dhiira tartu jira. Kanuma rabbi Doktor Zaakiriin haa godhu akkasii miti. Maqaan isaa eenyu jettan Zaakirii? Doktor Zaakirii jaabara nama maal jettan bada yarana maqaalleen qabattu ati mee waraqaa wayirra qabat yarana maal jettana? Doktor Zaakir Sheeka roobee baale dheerate ka maqaan. Maal dhiisi kaa'oo dheerate dhiisi maal gootare yoo dhiisi dhiisii jaa'oo dheerate maal jettan bada yarana? Doktor Zaakir Sheeka roobee baale. Eshi haqiiqiyyaa irraa baaftanii? Haqiiqiyaa jettee Doktor haqiiqiyyaan maali? Ati yarana maal jettan? Haqiiqiyyaan maali lafeetii jaasii? Moona battee hoolaa irraa qalansani ka haqiiqiyyaa homaa jettanii maal isin eegan homalan isin ode jettan goonan. Aslii kiyya lafeetii sila masgiinni kaluu sitti hin jiru moo sheekotatu Liibiyaa keessa hin jirre moo ammoo maaluma jettan bada yarana? Haqiiqaan maal masgiinni kaluu sitti hin jiru? hoolaa qalanii irraa maal wayii hin jiru? Sheetichi maal ta'e? Masgiinni kaluu sitti hin jiru siin jedha maal abboo isin irratti mubarak sabba barra mudawwar argaa hin jiru maa waa'ee ilmoon natti himanii masjiida daawaa ende waa'ee haqiiqiyyaan maalirra haqiiqiyyaan ani haqiiqaa jedhama haqiiqaa dalafeetiyya abdalatti hoolaa lama irraa qalanii amma kana isin dubimaan tolfatuu fi shadda madda itti gootan malee yoo no bitaan kori mirgaan kori waan isin gaafadhe isinii galeera baaftan moo baafne feetu haqiiqiyyaa haa ta'u feetu haqiiqiyyaa haa ta'u waan fedhe haa ta'u amaluma sheekotaati shadda madda itti teetirraa baaftee ani jaartiin garaan qabdu kaleessa wallolaa oole teetirraa baaftee yaabara nama maa ijoollee teetirraa baaftee jedha bari ijoollee teetirraa baaftee haqiiqaan agamitti baasitti haa himnu haqiiqaa jechuuni torbaanitti irraa baya irra caalam torbaanitti dhalatee maqaallee torbaanii moggaasanii torbaanitti qalanirra dhiira yoo taate irra caalaan korbeessa lama haga ballaginitti hin baya yoo ballage hin jiru haga waytan ballagini hin gaya haga umrii waggaa 15 ballagu haga isiin hin ballaginitti irraa baafta. Amma isin irraa baaftan keessattuu daa'ima. Asli eegaa jira asliin haadha ga'u Mubaarak Musammaa haadha gayuu ani yoo baasellee ammootiin waan masgiida muluu baasaa jum'aa ammootiin nama waamee kuulli warra jum'aa akka mana hin galle haqiiqaa ka baasu ammoo anaa miti aslii fi Mubaarak Musammaatu baasaa jennee lallabne Oromoo keessa eessa baaqee gam jette ka daa'imni ka eenyuti ka Oromoo maraati kasaba Oromoo maraati isinii dhalate haqiiqatti kiyya dhamatti kiyya garuu isinii dhalate haqiiqatti kiyyuma duuduma kiyya irraa ba'e garuu ka Oromoo maraati kasaba maraati
Oromo dhageettan tundu sirri am bakka Mubaarak Imaadri jettan tunaan ta'in malee amma akkatti sirri ka Oromootti sirri haadha Oromotu mataa jedhee isin laalaa. Oromotu ammoo mataa jedhee laalaa. Aslii faakiin nootiin Dr. Aslii fi Mubaarak Musammaa fuulduratti isin laalanii hangafa Oromooti. Isin bichaa miti Oromoon dhugaadha garuu Oromoo keessaa namni ammoo fuulduratti namni isin laalu isinii. Manni ammootiin dureedhaa isin mariidhaa. Namni ammootiin uummata kanaan deemu isinii. Hoolaan birrii meeqa? Hoolaan birrii ammoo 11,000 kasheekaa roobe ammootiin laalamee bitama 12,000 wali 24,000 hoolaa bareeda binnaa waan hin taane hin binnu maqaa kennaaf hin ta'u maqaa kennaaf keessaniifillee. Isin sunnaa jala deemtan moo maqaa jala deemtan? Sun nama jala deemna ammoo korbeessa ammoo amlaheeni jechuun jira kaa korbeessa gaga ammootiin akkatti hadiisni jedhallee akkasuma. Waan laaftuun qalloo waan bareeda doolaara dhibbaa miree amma 11,000 kun doolaara dhibbaa. Walitti hoolaan lama doolaara 200. Maa hoolaan lama lakkuu deete jaartin keeyitichi malte lakkuu tokko deete jaartin. Dhiirarraa lama bayaa irra caalaa akkasi shari'aa. Bakka Oromoo eega ta'e hoolaa tokko Kaayirootti qallaa hoolaa tokko biyyatti qalaa kama eega keessan qofan ta'in. Akkamitti baratteeti barumsumatti akkana deema barumsummaan akkana deema yaa baranam mucaa feenee finna Kaayiroo mucaa feenee finna dhugaa Isintu mucaan ka Oromooti jedhee kanaaf adda durummaa Mubaarak Imaadriin itti hirmaatu qaba waan jedhaniin nu alaa Mubaarakatitti doolaara 50 walitti buufnee hoolaa tokko hin binna Oromoon immoo amma hoolaa tokko amma hin bitti isin tokko biyyatti baata nu hoolaa tokko asitti qallee nyaanna. Waliin nu galcha. Sunillee bareeda. Sunillee dandeettan yaada bareeda. Yaada bareedan dandeettani. Guys, hoolaa sheekticha binnu dandeettani hoolaa tokko bituu fi koyinii 20 qofa. Dhibbaan onne. Hin barbaadu an koyinii illee hin barbaadu. Nama takkarraa saantimii takka hin barbaadu koyinii takka kan kennine abaaboo takka kan kennine. Doolaarii baankii sargiin isinirra hin barbaadu koyinii hin barbaadu. Doolaarii baankii baankiin ergite ofii mataa keetiin dirqama sirra jiru kun dirqama Oromummaati. Dirqama kee baata kun. Dirqama kun jiru wanni akkasii dirqama keeti asli. Abaaboo takka hin barbaadu asirratti abaaboo takka hin barbaadu. Ilillii takka hin barbaadu. Dirqama Mubaarak Musammaatii fi diktara asliiti Dr. Aslii. Mubaarakitti ishee godhaa bita anka Kaayiroo bita Mubaarak biyyatti erguufi. Yaa Mubaarak ammoo duuba jiraate amma kama biyyaa biti. Awwala warri biyyaa haa nyaatu biti. Biti ija burillee jummaa guyyaan jummaadha. Bor guyyaan jummaadha. Yaa fi asli. Ani kaatiin bita Mubaarak biyyatti haa ergu. Ani gaaf durallee suufii maaliidha. Osoo guyyaa san suufii bituu baadhee sargiin kun hafee jiraate maal qabaabbo. Illee wacee. Tunu akkasumatti asuufni keessuufa asliitii jedhamee kinoo maqaan irratti barreeffamee akkasitti haa taa'u jenneen gaafa jaartii lammaffaa yoo rabbii rizqii godhe suufuma saniin itti daggamna haa taa'u. Daggamachuu feetanii. Ganaadhaa suutaa siin jedha maal mucaayyoo ganaadhaa siin jedha maal taate fayyaan qabdu ishee ati kalema fuunee miti maal daggamna. Waalaikum salaam. Waan hoolaa irra jirra waan daggamuu kan jiru dubbii sarara gadi hin dhiisiin hoolaa irra jirraa hoolaan haa bitamoo. Kalqiin jum'aa bahu akka jiruun haa nyaatu gara manaa akka hin galle maqaa Dr. Asliitii fi maqaa Mubaarak Musammaatiin. Saantimii takka hin baasu wallaahi. Saantimii takka. Hin kakadhaayyuu saantimii takka wallaahi hin baasu. Abboo sheekaani baay'ee rakkoo kee jira kakkatina birrii qabu subhaanallah sabbaa kiyyaatti fidee erga. Akaawuntiin ergi kaanuu si erga waan rakkoo keessa jiraatti akaawuntii as ergi si ergina. Namni rakkoo qabu akkana buna dhugaa. Namni rakkoo qabu akkana buna dhugaa taa'e rakkoo kana jaaboo. Akkatti cololu kun argitan asli birri keessaa cololu qaba. Rakkoo kana jaaboo.
yookaan jaalala kiyyaa fi jaalalateetu badaa jaalalli kiyyaa fi jaalaliteen baddi har'a addaan galla Ana mau har'a ada addaan jiman galla bisa tapi ada kan saya kami saya ada jiman haram ya sih kau tinggal di mana jiman haram ya saya lalu kamera. Ndak ni alhamdulillah. Bagu marah bigur resin kami wana ada majid. Guys, majid tanam awai hola syekha kan kamu ambil mal jettare. Jadi mal gora isi wari komenti kuni kol rako kabdan. Syekha ro begal jitte an miskina. Shayni ana haftabi ne saya mendino nante komenti jirate amma jabban fere wajjala jirate natni mina ana babar baden galcha. Jala asli oromiyaa asli ah amma waan siin jedhu lafiidiyyaa hagana waliin taphachuu waliin bohaaruun bareeda gammachuun tiyya gammachuu teetii miti am gammaddee elak wanno ka amma gize isin kati birri na gafatani an birri abu kanatti agama wallahi ba isini gammade wallahi roobe keessaa sadarkaa sadaffarra jira haftaaminaan roobe keessaa sadarkaa sadaffarra jira haftaaminaan wallahi asli ma qalbi yefati tabatarre isini shi ka birri qabdan birri fili yettari amma ga onnanti yana cabde ana tubek agum irrifattuu kanuma laaluu fi baguma rifatte baguma nama diiniitiifuu rifatte baguma nama sheekaatuu fi wallahi wana qalbii rifattuun saayyuu arkana bu cala woni na rifachiisun jiru baay'ee tokko gaddafu himaa kanaa rabbi kaanaadatti ameerikatti rabbi haa baasu anamma akka roobeetitti sadarkaa sadaffaa keessa jira fitnatiidhaan nama waggaa tokko keessatti duubaa dhufee sadarkaa sadaffaa haftaamii nama lamanna dura jira magaalaa roobee keessa abbaan qabeenyaa sadaffaa nana Mansuri matatan ka hin beeku ani mansuuriin illee hin beeku waan isaa waan kiyya si dubbadha waan turre waan jaadaa siin jedha waan kiyya si dubbadha waan abba qabeenya namaa keessan galuu siin jedha qabeenya kiyya sitti himaa eshi goota baay'ee waan siin jedhu ammas dabalataan viidiyoo baname maan nu godhe viidiyoo illee bannee maal godhaa maal goone viidiyootti aga ko argata kana jijjiiramni jira waziin deebi'ee hojiirra deebi'ee wannoo taatanii miti maayii kana hojiillee dhiiftanii waziin isin deebi'ee laalla jijjiirama laalla waan laallu jira nuti akka doktoraatitti warruma kaayiroo sanniin lallaala warra kaayiroo oo dubartiin deenne jirachi warruma kaayiroo laala warra Itoophiyaas doktora hedduu qabna warruma kaayiroo dhugamaan na yaadde asli mee ol jedhe ol dhaabadhu mee yaran aslimmaan kunuu hagam gaadeerinna isaa laallaan ol jedhi dhaabadhu mee lafeeti mee ol jedhi abarana meetira tokko saantimeetira 84 dheerina qabda jechaa dheeradha rabbi dheerina si haa dabalu ammallee qalbiillee rabbi si haa dheeressu akkuma dheerina qabaattutti qalbiinillee si haa dheerattu amiin amiin qamadii biyyaallee hamaa jiran jaanii aslii kiyyaa waan keellee to'adhu hubadhu amma amma dawwalii warra biyyaa dawwalii qamadii hamataa jira warri namni qamadii hamataa jira waan akka rabbiratti hin beeku maalati arsiin akkamitti ammoo lafa dhabdi akkamitti ammoo tiniin oorruu dhabdi arsiin ammoo tiniin arsoomaa mi abbo maqaa arsii maanu nyaatta akkamitti oorruu dhabdi wallahi qabu naan kenine abbaan kiyya ijoollee taawwanii hira ijoollee bira jirtu jara na dhageettan ka oromoon asliin kiyya oorruu biyyaallee hin qabu lammeessoo biyya baqaa keessa jira namni kun nama masgidatti illee lallabamee dubbatamuu qabu akkana taanaan kulli masgida irra dubbatamuu qaba asli kulli masgida irra rabbis yaa duromsu akkasii gammachuun na gammachuu teeti akkasuma si dhageessisuu fi baga gammaddee rabbi sin yaa guddisu wallahi ilma xiqqaanu rabbi sin yaa godhu ustaaza kiyya ilma biyya fuudhatti baafatu rabbi sin yaa godhu akkana bakka nu duuba du'aayii godhiiti amma abbaa keetti seensuu dandeetta haganuma baga nu kabajjee ammoo nu seensiftee hagana nu waliin haasoyte kaarruu kiyya ifaa kiyya afurtan baya isin as naannaa bakka maal jettan afurtan baya isin as naannaa mucaa keessanii fi haadha manaa keessanii wajjin soodare deemtanii bashannansiiftanii du'aayii naa godha afurtamman maali beeku isheen afurtamatti barka jaarsaaf jaartii walitti deebisu tokko jira
والله يا ردا جايين بيك وانا فرتم ماشين جدا وهذا ورمو تاتم بيك وان فرتم كان يا رنا ما جدا فرتم ما جدي كيس ديمنا فرتم تي يا برا فرتم تي سرين هذا يا رنا يسن هو فويدن afurtame gaafa jaartiin teessa ma jahin afaan hin beeka jarri amma isinitti mani jala shee warri isinit dhiyaatu gaafa afurtam baya soodare deemtanii bashannantani ulmaa gaafa baatu Iya karab umri si haka unulle umri haka jarti dia oli gadin indemu ani garul ira tahu kesatti jarti dia garra jani sini argi ufata jarti dia sun argin de tenagaya alhamdulillah rabbil alamin kasirratti ammotini kara kesatti le argin kasirratti in argine namni le mamul isama jartin ti ammo isino argitan أنا ما وانكي يا زيد بتاجر أمو جارتي أنا مو نرجع الحمد لله أوليك دين الله هندمو يودموني برباد الله ويشمان ديماني نمتني راكون كابو كده راكون كابو يصير أرجع تاني وفي نانجي تما ده يلا نيسي نرجع تاني نونجا ده أما نمتي تقول هالكني نقويا جرا أبو هالكني يوها أتى ما قويا كنا نكمل هالكني جت نانجي تما ده يلا نما سليم ما نما جت Wanjadu. Dabbi illee kolfatti gadhiise namticha kana bada jedhan. Maali sansalanni mormarratti kaatte sun lafeetiya. Maali bata ammaa fuudha namtichi kun ammaa of ajjeesa. Maali sansalanni morma. Karaama ofirraa baase haasaa akka isin deemtan deeffadha. Ummanni illee wayita kana mana guutee ilaala. Aslii kiyyaa. Nama feete seensifadho naganuma si waliin dubbachuu fi jaalala waliin qabnuuf hagana dubbanne sabboonaadha. Sabboonummaa waan taateef hagana dubbadhe jabaadhu namni martuu ammootiin wal fayyada. Qaawa ammootiin Oromoon tun yoo ati ammoo beekaa gara biraa taate an beekaa kitaabaati. Nama garanaan kitaaba sii sochoosu. Ati yoo ammootiin garanaan gara biraatiin waa sochoosu garanaan. Ayi nama beekaa Oromoo kamuu kabaju qoosa maaf waa itti haasaa malee ani. No problem. Akkalit fi yaadina walla. Nama akkasiiti miti. Ani baay'ee isin jaaladha. Isin qofaa miti hayyoota Oromoo hunda. Sheekii Oromoo, qeesii Oromoo, hayyuu Oromoo kamuu I respect. Kabajaa nama namaa qabu. Kabajami ka ilmeen teesi haa kabajjuu jenna waan biraan jennu ilmeen ati dhalte si haa kabajjuu jenna. Amiin. Bakkuma jirutti rabbi nagaan si haa jiraachisuu jenna. Ummata keenya ka jala deemee caqasuufillee ilmee gaarii rabbi isinii haa kennu. Kain fuudhiin rabbitti haa fuudhu intala gaarii ammootiin rabbi isinitti haa qabu intala ammootiin heeruma dhabde rabbi ammoo hiree gaarii si haa baasu anallee umrii rabbi haa kaahu isinillee rabbi umrii haa kaahu warra rakkate rakkoo keessaa rabbi haa baasu hagana ammootiin mucaan isin maa uf jaalattarree maaliif numa qofa Oromoo qofa du'aayin gootan isinillee rabbi umrii haa kaahu anallee rabbi umrii haa kaahu itanii teessammaa itti dabaltan du'aayin huu isinii goona isin bara uma jiru akkanillee hin jira bara akkanallee du'aayii uf godhuun hin jira amma hadiisa tokko osoo si fuudhee amantaa ayyee hima rakkoon qabu zamoon ammoo da'aa wayiillee godhaarta viidiyoo kee tokko dhaga'ee hadiisa ammoo babbaratti waan hadiisa kana babbaratti eessumaa barattee rafiyyeedhi babbaratti wallahi baratte waan jettu ayyee waan siin jedhu masgiinni si kaluu jira lafeeti masgiinni si bira jira kaluu kee jira hin jira maaluma ree namnummaan ammoo suma salaatan mana manuma salaatan gadi baanuma kabaje maakii horoo faallee manuma salaatti mubaarak masammaa faallee maakii horoo illee manuma salaattanii manumatti salaatan hundu aga sawwaan gootan manatti illee yoo salaatan jama'an salaataatiif xiqqoo mubaarak musammaa እንደ አጅነቢ ወደ ይራዳሪ makkiin jenne mubaarak musammaa imaama haa ta'u ati azaani kun kaila korilla maali dhugu eenyu wanniin sun goddanyaan keessun maqaaneen reedi ati azaani reedii naa hiikaamu mubaarak musammaa salaachisu haganuma bakka murtiin kanuma durriyyee kaayirootitti hidhadheen salaatu hin ta'u salaanniki eenyu durriyyeen
Mubarak Ibredi fa. Lamaanuu durriyeedha. Ati hoo? Ana ustaad nama guddaadha doktora. Ayyee kawalumaa galaati ani garuu ajaja kiyya Mubaarak Musammaa imaama haa ta'uu ati haasa'anii. Mucaan kun ammoo goddanyaan kee haa hiikamu labsii kiyya labsiishee karoo beeti haganuma siin jedha si biraa bahe nagaatti. Maa Mubaarak akkamitti Mubaarak itti dhandharee Mubaarakiin kun aanatu irra dheera'a. Imaamummaan tun akkamiin hime akkamiin kunoo daawwallee akkaan godhu argitanii barumsoo taate biyya chaayinatti waggaa deemtanu baradhee umrii yoo taate anatu hangafa jaraati. Akkamitti Mubaarakitti dhandharee yoo an salaachise wayyu. Mee ani Mubaarakiin caala Mubaarak durriyyeedhaa jette aslii kiyya ani doktora sheeka jette. Mee wattiin innaa qara himee lafee xiyya bareechi namni martuu haa dhaga'u. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أيه والتين جد والتين والزيتون وطور السنين هذا البلد الأمين إلى نادي بيباكية أنت كراجل أنا مزين كوني قرآن ربي تيوم ونيت يباكية والجدي قرتاي دبرتي وني سيوم والتين جدي أكاديمي أمانة مبيني واني كلا سمان نسنون دوغو غورتاني قل هو الله أحد ربي توكوچوم سوف توكوچوم سود أبوك يا أدا برچو يو برباد نسن قل هو الله أحد قراسيسو قبل نما كمو يرو براتيفو آية موفيكو ما قبل قفا نما قراسيسا فلتاني نملك ربي نتو توكوچوم سا انتو كوچوم سو قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد أما معنا وجين nama kamu karabin dugom sufi in dugom sila ada bapak tu yo barbadan ayat kana karatif tani jechu. Masya Allah, 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 Masya Allah jedhani walla warri jala. Masya Allah jedhani. Marre tanu marabbi sifasi haa godhu qul wallahu ahadi tana gadin dhiisini nama wayitu gadaa nabi alayhi salatu wassalam akkati jette. Gara jihaada kana deemee qul wallaa kanaan salaata waytii mara nabitti dhufanii himanii aayaa biraa ittiin qara'u qul huwallaahu ahadii kana qara'aa jennaan hin gaafatan maaliifi jennaan qul huwallaahu ahadii tanatu ammootin hin jaaladha maaliif jennaan tokkichummaa rabbii waa'ee tokkichummaa rabbii dubbattii waa'ee jabeenya rabbii olaantummaa rabbii dubbattii waa'ee ammootin tawhiidaa dubbattii saniif jaaladhe jennaan Rasulullah Rabbi alaihi salatu wassalam waan jedhanii sagaleen dhageessisaa jira. Dhageessisaa. Almaru ma'a man habba namtichi waan jaalatu waliin yaani. Baga jaalatte baga qul wallaa jaalatte maarree ammoo tanuma irra deddeebi'i salaata keessatti illee salaan hin baddu qul wallaan yoo salaataa oolan idmee ofii hin baddu wanni guddaan faatiyaadha faatiyaadha ammoo harkaanni. Adamma barakat jechuu qiyyaafii miti bar. Ani dhugaadha jaalalalle osoo ta'u nam tokko namni kun rabbiin hin dhuga oomsaa hin dhuga oomsuu adda baafachuufi aayaan kun tokkochi gahaadha hadiisuma jira bar. Innu silaa afaan hadiisii shakkota kana kam jedhu. Akka daawaa godhaa hirtamoo hadiisa nuuf nyedda. Amma namni rabbi